iddoowwan aadaaf turizimii guddisuuf misoomsuuf akka mootummaa naannootis ta'e federaalaatti xiyyeeffannaan addaa kennamee hojjetamaa jira. Bakkeen baay'een hambaa kiliyaa seenaa addunyaa ta'anii galmaa'anii jiru. Isa kana misoomsaas jira, eegaas jira, galmeessaas jira. Barnootaaf teknoolojii keessatti sirna barnoota gadaa daballee jira. Sababa qabna kana gagooneef. Dhaloonni aadaan, duudhaan jalqabarraa ka'ee guddachuu waan qabuuf. Kana beekaati jechuudha. Gaafa addunyaan biyya sirna ittiin bultuu hin qabne Oromootu qaba ture. Waggaa 400 dura. Warri hadha dimokiraasii jedhanii nutti faarsaa jiran kun waggaa 400-500 dura hin qaban isaan sirna ittiin aangoo wal harkaa fuudhan, sirna ittiin aangoo itti seenaa fi aadaa itti walii dabarsan, sirna baallii itti walii dabarsan hin qaban ture. Addunyaan sirna dimokiraasii kan barsiise aadaa Oromooti. Gadaa Oromooti waggaa 400 dura. Warri hadha fiixee dimokiraasii jedhanii deebi'anii immoo hadha dimokiraasii dhumarraan jiran asirraa baratan jechuudha. Kanaaf Oromoo waa baay'eedha wanni addunyaaf gumaache. Sirna dimokiraasii addunyaaf gumaachee jira. Sirna aangoo dursanii karaa nagaatiin wal harkaa fuudhuu addunyaaf gumaachee jira Oromoo. Oromoo waan hundaafuu seera qabaa, sirna qabaa, aadaa qaba. Waan baay'ee osoo keessa seentanii ilaaltan asirraa baratame jechuun ni danda'ama. Isa kana immoo gannee bira dhufnee takka warra teknooloojiitti illee achi hin cinne takka immoo keenyas qabannee hin deemne jidduu kanatti immoo Oromoon waggaa 150 cabuun isaa aadaaf duudhaa isaa xiqqoo haga jalaa akka jalaa duubatti hafu godhee jira jechuudha. Kanaaf injifannoon uummanni Oromoo waggaa 150 booda argate deebisee aadaa isaa akka kunuunsu, akka barsiisu, akka itti fayyadamu, akka hajaan baatu isa godhee jira jechuudha. Kanaaf injifannoo uummanni Oromoo argate keessaa tokko deebi'ee aadaaf duudhaatti deebi'u.